halkan tokko. Rabbi halkan tokko sin jedhe. Money talks to. Sirrii dhugaa rabbii sitti hima. Yoo barbaade jechuudha sooressiis biraa jalaa fuudhee godhee deebisa mana keetti yoo barbaade inni qabaatennaan. Yani numaan nu arrabsaa tapha zeen. Numaan nu arrabsaa tapha miti. Innaa malli keenya akkas miti kaanuun durbootorra kan hojii walitti nu qabdee marrabsaa. Anammoo haadha beektaan akkanitti. Talaan asoftaane. Joonjoof. Akkanitti dhugaa rabbii sitti hima maaliif beektaala? Birrii qabaadhu dhiirri birrii qabaatu malee waan barbaade abbaa barbaade fataa gochuu danda'a. Abbaa Kiduun kun eessadha yoo ni gaafadhu kiduun kun nuti dhiirri hundee akkana otoo jennee sirriidha jechaadha kaa. Dhiirri birrii qabu moo dhiirri kan birrii qabu kan godhu jira. Kunoo birrii qabaa jalaa fudhate mini birrii qabaate tokko kaasee jalaa fudhate. No miti bakka jira namni baay'ee goolisii gaariin jira yooni. Ilaa dhaggeeffadhu. Dubartii gaariinis dhiirri gaariinis persentii 100 keessaa 5 yoo baay'eedha jedhame. Kanarraan kan hafe as massaayii hundi ishee sobduu isheen kaan haalatu walitti fidee wal fuuse isheen kaan birriitu walitti fidee wal fuuse isheen kaan faayidaa walitti hidhe isheen kaan abdii kutattee wal fuute isheen kaan ulfa yeroo maleedhaan wal fuute. Jaalala walitti fida gaadhe. Jaalalli tokko nama walitti fide. Waa'ee ittiin finne kaan waa'ee dhiiraaf durbaan finne baay'ee. Huneetaan kan walitti fidee wal fuusisee jira. Birriin kan walitti fidee wal fuusisee jira. Ulfi yeroo malee kan wal fuusisee jira. Yooni afuuftu oduu argannaan hin fixxu isheen kiduun eessa anaa gaafa. Kiduu maal gootaa dhoobo? Durba kibaa durba taasaa kiduu naa jedhama. Haa ergattu kaa ergadduun talaa. Bro. No, dhugaa rabbii waan tokko sitti himu. Sooressa akka maatti ergifata jettaayi. Durba jechuudha. Dhugaa rabbii birrii qabaatee naan akka qodaatti si jalaa ergifatee si deebisa. Wayyoo anaa wayyoo. Jedhe waan barbaadde waan inni sooressa sirkaa fudhate. Eessa haadha isheetti harkaa fudhatte yooni dirribaa akkoo nanyi. Ani si jammarri nama jechuudha gaafa nan gama jechuun. Nama deemtu nama hin deemne nan beekaan. Nama immoo deemtee immoo jiramanii nama gara duraatti hin deema jedhee yaadu immoo sirriitti bareechee hin beekaan. Alif bal'aan baqallaalaan mibballaa sa'aa dinnu. Goobes bakka kana beeku. Yeroo si jedhu ituman jaalladhu hudduu koo qinqidheena jaallatu. Yooni niitii fuute zimmi ana laala. Annan fuudha garuu soli nama akkamiin fuudha beektaan gaafan fuudha. Brilliant yoonech bakka sammuu ishee baay'ee fageesse nama yaaduu danda'u. Eegalee nama baay'ee fageessitee yaaduu dandeessu nama sirriitti jechuudha. Sirriitti haala irratti yookaan immoo faayidaa irratti tun hundaa'e ana jaallattu. Maaliif anammani miliyeeneriidha ulli keessan isiitti maa jedha maaf dadhabeen hojjechaa jira wantoota miliyeenerii na godhanii karaa duraatti qabaachuu nan danda'a qocaa bitee sooromeen hin jiru asbuurii ta'een hin jiru iluminaantii ta'ee hojjeteen hin jiru boroftaan hundi keessan ragaa ta'uu dandeessu waan ta'eef dadhabee hojjechaa jira gaafa miliyeenera ta'u garuu sana amma gaafa miliyeenera ta'u garuu durba ani fuudhu durba hubattu durba bilchaattu. Ati gaafa miliyeenerii gaafa taatu amma memoriin keeti. Percentation keessa maal bro miliyeeneriin ብዙ መሰለ እንደ ሚሊዮነር ሸንቀባና ሚሊዮነር እኮ ነው ሚሊዮነር ማኑ ነንቀባ አማ ሚሊዮነር በቃ ሚሊዮነር ይደቃ ብሮ ብሪጌ ከና ዋን በርባደ ጎቹ ደንዴስ ሼኖን ዱርቤቹ አገፈዱላ ሶሌ ኦሉታሊ ገዱታሊ አባ ፈዴ ማንተ አባ ፈዴ ጋፈዱ ጀልቀበረቲ ከነሽን siin si jaallachuu eegaltu maalirratti dhabeetta tokkoffaa eessarraa kaati piroofaayilii keerraa kaati durbi tokko Oni gaabaa keessa qoy na dhaggeeffadhu annanaasaa walaasof shinni wal amansiisaa deemne No miti gaaba qazimete keessa oolte ma durboon wal amansiisaa deemne na amansiistaan durbi tokko jalqaba jechuudha ituu gara rileeshinshiippiitti hin seenin dura meeseejii ishii deebisuudhaaf piroofaayilii kee ilaalti. Andanya. Nama bari netti maafa. Nana geeffata. Yooni dekoo. Beerin jarjari. Dubatta tiktokii kanarraa ijoollee amma tiktokii irra jiran faana wal faana deemuu hin danda'u. Dubatta. Yooni ammatee jira. Dhugaa dubbachuuf asitti namni akka kee qodaa ilaalee taga piroofaayilii ilaalee amma qeensa miilatti gadi bu'ee ilaalu jira. Na dhaggeeffadhu gaa.
kan koo keettaa sotemni annana Nama ta'u naman taane isaa profaayilii salaaleen barataa akkamitti baay'ee yaa anis Dhaggeeffadhaa taanaan dhoo. ayinenis taanaan dhaggeeffadhoon immoo sittan hima ayinis taanaan naman bareen itti naasofne profaayilii isaa inuma ilaala. Bareedu waa biraadha nan geeffatte yaadoo maa yoomatti muradhe haasaa koo yoomatti muradhe durbi tokko jechuudha dhiirri tokko gaafa ittiin haa ittiin jedhu gaafa haa ittiin jedhu jalqaba irratti gara profaayila isaa deemti. Haga fedhe haa bareedu. Qoy na dhaggeeffadhu. Haga fedhe namni sun bareedaa ta'u jalqaba irratti leekchar laayiviidha moo iddoo akkamii jiraa biyya kamiin jiraataa naannoo kamiin jiraa kana kan jedhu hundumaa erga kanatti tantee ilaalte footoo isaa ilaalte jechuudha. Footoo isaa irratti hundooftee gammatti bar. Maaliif jiran namni jireenya leekcharii jiraatu makiinota gurguddoo manoota waan garaa kana agarsiifata yaa'u beekamaadha waanta ta'eef jechuudha. So sana erga ilaalte booda meeseejii deebistiif eessarraa kaatee jechuudha. Meeseejii irraa kaatee profaayila galtee profaayila ilaaltee achi dabartee jechuudha. Sana booda wal argu gaafa wal arganii bakka waa'ee isaa biyaansi akka ishee yaadde sana ta'uu qaba. Yookaan isarra caaluu qabaan. Namni sun jireenya gaarii, qabeenya qabaachuu, hojii qabaachuu, bakka jireenya baay'ee maariifii ta'e qaba taanaan durbi tokko dhiira san hin didduun. Okay, duukaa No, dhaggeeffadhu yooni dhaggeeffadhu namni tokko. No, ani moosti muufan jedhe haasaa kee irratti. Isuma kana iyyuu isuma kana tuu jaallattu immoo. Waanke xumura hin qabu. Xumura kee adawwatu. No, dhaggeeffadhu sitti maan jira namni tokko baay'ee yooni jechuudha gaafuma jalqabu reed filaagii qaba. Maal ilaalee akka dabarsu ilaalee akka hin dabarsine. Maal qaba? Reed filaagii qaba bakka. Tayyuu miti. Qayi masmarii kun yoo ta'e kana naan ta'u kan jedhu. Aannan isa dhiisi. Walumaa galatti maal beektaa? Yoon amanii gadi taa'e amma kottu sitti namaati. Namni kamiyyuu wanta gaarii ofiisaatiif hin barbaade wanta gadhee namni hawwu tokko hin jiru nama ta'e namni Isumaan jedheen baay'ee ayine amma xiqqoo mataa keetiif reed filaagii qabda anis reed filaagiin qaba yooninis solanis akkasumadha sii galee wanta tokko sana wanta naan guunne tokko keessa maaliif hangalan? Ayyee wanta siin guunne keessa so an kanan sin jechaa jiru maadha beektaan? Namni tokko atamma fakkeenyaaf sii guutee yoo jennu sii guute namni sun ulaagaa isaa jaallatte waan hundumaa isaa jaallatte ituu jaalala waliin eegaltee homaa tokko siin godhu ta'eeti wanta agarte sana hundumaa siin kennu ta'eeti sitti agarsiisu qofa ta'eeti guyyaa tokko hin bultati dhiistee deemtaan. Maaloo beektaa yooni? Ayyesh yee taalle fikru. No, nakki akka qaba yooni waan durbi tokko. No algabaash maannani gabtoon nyaal yooni kottu maal akka jechuu barbaadde? Ilaa namni akkamitti guddisaa? Isa fi guddisni maal goota akkasitti nu cufaartoo dhaggeeffadhu. Namni jalqabuma karoora namni geetaa wanta lama jira jaalalaa jechuudha. Itti buyyooni lafa gastiitti buyyitee jechuudha. Baadhiisaa annane maal godhaafi? Dangaarik simaanya inni simaanya mammoo sigaa namni jalqabuma irratti jechuudha. Wanta lama tokko or jaalala or dammoo birrii. Dhagaa artamni yooni. Gaafate gestiin naquufi durbi tokko miiseejii ilaaltee deebistii. Inna ta'uu danda'a baay'ee maa beektaa namni kamiyyuu gaafa namni tokko haayina waan jedhu abbicha yoo beekta ta'edha kan itti noormaali deebistuuf malee hin beektu taanaani piroofaayilii isaa amma dhumaatti fattashuun dirqama. Dammoo geetaan dirqamadha bakka maaliifi laayik baqqandee wanta sitti tole or dammoo ija keetti saabamedha kan itti namatti taasiftu malee eenyummaa isaatu hin beekin namaaf deebisuu hin dandeessu. Dirqama nama kamiin eenyummaa isaa beektee miti profaayilii isaa ilaaltee deebistaa malee. Ikkoo sitti maan jiraam. Eenyummaa isaa immoo maaliin bartare profaayilii isaatiin barta kaa namni sana akka lafatti hin beektu dhaggeeffadhu sitti maan jira. No na dhaggeeffadhu kaayooni ani mani si lafattis hin beeku garuu dhuftee natti haasoftee si maaliin si bara yookaan maaltu siin siibsaa profaayilii kee jala wanta jirutu siin siibsaa jechuudha. Nama akkasiidhaa bakka akkasiitti dhalatee waan akkasiidhaa waan akkasii hojjetaa minaamin jettee kakaattamne amma namni hundumtu profaayilii isaa jala. So kanaan barta nama malee zimmi jettee makkoo. Kosa birrii jedhe kottu isa birriitti sii dhufaan jira qo'aannan birrii immoo ila yooni geetaan nama tokko ilaaltee jalqabuma nama sana akka argiteen hin jaallatta taanaani
Waa'een xiqqimii isaa bukkee jiru footoo irratti bukkee jiru miti baay'ee namni kamiyyuu karaarra dhaabbatee makiinaa nama bukkeettiin kaashii uffata gaarii uffate garuu jalqabaan karoorri koo birriidhaaf itti siqaa taanaan bor waan dhiyoonni birrii sana dhabee dhiisee deemuu fi wanti na dudduubatti na deebisuun jiru jaalalaaf itti siqaa taanaan immoo jaalalicha bakka waan lama laalteetu kan isa tamma jettee kana haadhooko durboonni hundumtuu jecha kee kana fayyadamu. No, Yoni. Waan lama siin jedheen. No, Yoni, namichi kan itti siqu birrii taanaan. Hundumtuu maal jedhu beektaa? Hundumtuu maal jedha beektaa? Yoni dhaggeeffadhu. Yoni dhaggeeffadhu. Maan jira waa'ee birrii irratti dhaggeeffadhu. Namni tokko baay'ee jechuudha. Nama jaallatu malee nama hin jaallanne itti birrii isaan ergu. Kana beekuu qabdaatis jechuudha. Namni sunis nama jaallatu ammati nama tokko zimmettee ollaanii kanarratti barte birriin ergitaa fi hin jaallatu taanaan.